rabbiin osoo wantoota hin uumin eessa ture? Bakkee akkamitti argamuu danda'e kan jedhuu fi osoo addunyaan kun hin uumamini bakka wanti jedhu tokkoyyuu hin jiru. Yeroo wanti jedhus hin turre jechuudha osoo addunyaan hin uumamin. Erga addunyaan uumamee bakki uumame. Maaf innaan bakka jechuun siluma wanta lamaa fi isaa ol wal bira qabuu jechuudha bakka jechuudha. Wanta lamaa fi sadii yookaan isaa ol wal bira qabuutiyyuu bakka godhe miti. Osoo wantoonni wal bira qabaman kun hin jiraanne immoo bakkis hin turre jechuudha. Gaaffii tokko kaa fakkeenyaaf. Aadamiif Hawwaatu jalqaba irratti uumame erga jennee ilmi namaa amma akkas lafarra diriire eessa yaa'e kun. Arshiin fakkeenyaaf wanta rabbiin uume keessaa isa guddaadha jechuudha. Isa guddaadhaa fi ammas immoo dhuma makhluuqaati yookaan immoo dhuma uumama hundaati jechuudha arshii jechuun. Kanaafuu rabbiin gaafa arshii uume jedhu itti haajomee miti jechuudha. Arshii kana kan inni uumeef itti haajomee osoo hin taane rabbiin arshii ittiin haajomu osoo ittiin haajomin iyyuu arshii kana uume jechuudha rabbiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Arras qophii haaraatiin isinitti dhufnee jirra. Kutaa darbeerraan kan wal qabatu. Kutaa darbe keessatti jiraachuu rabbii yookiin jiraachuu waaqaa irratti ilaallee turre. Amma immoo erga jiraachuu rabbii achirratti ilaallee waan garaagaraatiin mirkaneessinii booda eessa jira gaaffii eessa jira kan jedhu qabannee dhufnee jechuudha. Har'a wanti nuti mari'annu rabbii eessa akka jiruu fi wantoota erga uume boodaa fi osoo hin uumin dura eessa akka ture kan irratti mari'annu akka jalqabaatti. Kana jalattis immoo gaaffiiwwan garaagaraa kan kaasnu ta'a jechuudha. Nu waliin turaa isiniin jenna. Amma kallattiidhaan gara gaaffii keenyaatti deemna jechuudha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu hidhates. Inshaallah. Kutaa dheengadda ilaalle keessatti jiraachuu rabbii ilaalleerra. Har'a immoo rabbiin erga wantoota uumee fi utuu wantoota hin uumin dura eessa akka ture ilaallaa jechuudha. Kanaaf kallattiimaan gara gaaffiittiin seenaa rabbiin osoo wantoota hin uumin eessa ture kan jedhu jechuudha. Egaa gaaffiin kun gaaffii yeroo dheeraadhaa fi nama wal falmisiisaa turedha. Rabbiin osoo makhluuqa hin uumin yookaan osoo uumamtoota hin uumin eessa ture? Erga makhluuqa uume immoo yookaan erga addunyaa kana uume eessa jira kan jedhu jechuudha. Asirratti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhani? Kaana Allahu walam yakun ma'ahu shay'un. Rabbiin jalqaba gaafa ture jalqaba jechuudha. Akkasumatti ture jechuudha azalumatti. Jalqaba hin qabu xumura hin qabu jenneerra ni ture jedhan isaa waliin immoo wanti tokkoyyuu hin turre jechuun wanti uumame isaa waliin hin turre jechuudha. Kaana fi amaa'in kan jedhus jira jechuudha. Rabbiin bakkaa fi yeroo irraa bilisa ta'ee ture jechuudha jalqaba irratti. Sana booda rabbiin maal godhe fedha isaatiin iraadaa isaatiin jechuudha maal uume rabbiin addunyaa kana uume jechuudha. Kanaafuu rabbiin osoo addunyaa hin uuminiin dura akkuma bakkaa fi yeroo irraa bilisa ture jechuudha. Erga addunyaa uumees bakkaa fi yeroo irraa bilisa ta'eetu jira jechuudha rabbiin ammas. Kana gaafa jennu rabbiin akkamitti bakkaa fi yeroo irraa bilisa ta'a kan jedhu kana gaaffii namoota hedduu keessatti uumuu danda'a fakkeenyaaf kun. Maaf innaan nuti yeroo baay'ee amalli namaa kun amala nameessuu qaba namni kun. Nama nameessu. Nameessu wanta dhaga'u hunda isaayyuu gara namaatti fiduu barbaada. Fakkeenyaaf rabbiin bakka hin qabu yoo jenne ofitti deebiseetiyyuu fakkeenyaaf an bakka hin qabu yoo jedhee ani hin jiru jechuudha. Kanaafuu rabbiinis bakka hin qabu gaafa jennu yookaan immoo bakki isaatti hin marsu yeroo jennu rabbiin hin jiru jechuudha jedheetiyyuu murteessa jechuudha. Tokkoffaa yeroo waa'ee rabbii yaannu yeroo waa'ee uumaa yaannu maal keessaa ba'uu qabna? Amala nameessuu keessaa ba'uu qabna jechuudha. Kanaafuu rabbiin bakkaa fi yeroo rabbumatu uume jechuudha. Uumaa rabbiiti jirris. Maaliif uume kan jedhu immoo ammas numaaf uume waa biraatiif miti. Makhluuqaaf uume jechuudha numa namoota kanaaf uume jechuudha. Fakkeenyaaf bakka maaliif uume rabbiin wantoota fakkeenyaaf wanta tokko bakka inni jiru himuudhaaf yookaan ibsuudhaaf
bakka itti haajomta ta'e fakkeenyaaf waa tokko ibsuudhaaf achi jira as jira bakka sana jira jechuudhaaf wanta kana ibsuudhaaf bakka itti haajomtaati. Akkasuma immoo yeroo wanta tokko yeroo akkamii akka ta'e ibsuudhaaf yookaan dubbachuudhaaf yeroo itti haajomtaa jechuudhaati. Gatiin uumamaa ta'eef jechuudha. Uumama gatee ta'eef nuuf uume jechuudha rabbiin. Akkasuma bakki maal irratti hundaa'a fakkeenyaaf bakki akkamitti argamuu danda'e kan jedhuu fi osoo addunyaan kun hin uumamini bakka wanti jedhu tokkoyyuu hin jiru. Yeroo wanti jedhus hin turre jechuudha osoo addunyaan hin uumamin. Erga addunyaan uumamee bakki uumame. Maaf jennaan bakka jechuun siluma wanta lamaa fi isaa ol wal bira qabuu jechuudha bakka jechuudha. Wanta lamaa fi sadii yookaan isaa ol wal bira qabuutiyyuu bakka godhe miti. Osoo wantoonni wal bira qabaman kun hin jiraanne immoo bakkis hin turre jechuudha. Akkasuma yeroon immoo akkamitti uumame kan jedhuu fi yeroon maaliin fakkeenyaaf nu akka namaatti yeroo aduudhaan miti kan nuti murteessinu. Kanaan murteessina. Aduudhaan murteessinaa jechuudha. Kanaafuu osoo aduun hin turre immoo yookaan immoo osoo addunyaan hin turre yeroonis hin turre jechuudha. Waggaa guyyaa ji'a torban wanti jedhu hin turre jechuudha osoo addunyaan hin uumamin. Kanaafuu wantoota kana qabatee dhufa jechuudha. Addunyaan erga uumameeyyuu bakkaa fi yeroon dhufee jechuudha. Kanaafuu erga bakkaa fi yeroon kun makhluuqa ta'ee yookaan wanta uumame ta'ee rabbiin makhluuqaan hin murtaa'u jechuudha. Hin ibsamu jechuudha. Kan biraa namni hedduun kan inni itti dogoggoru jedhee kan yaadu bakkii fi yeroon hin jiraanne hin jirru nuti. Hin jirru eeggatee. Amala nameessuu sammuu. Deengada wanti nuti ilaallee jiru tokko. Wanti tokko jiraachisaa ta'uudhaaf maal jechuudha kooziin tokko maal ta'u qabu ofiin waan isa argamsiisu qabaachuun qabu jenneerra miti. Kanaafi rabbiin waaqayyoon kana malee bootaa fi bakkaa fi yeroo malee jiraachuu hin danda'asa jedhu amanuma qabna akka keenyaatti nama akka nameessootti fudhachuu hin qabnu wanta jedhu dha jechuudha. Akkasii ammas immoo erga akkas ta'ee jechuudha rabbiin erga bakkaa fi yeroo hin qabaanne kana jechuun bakkaa fi yeroon erga rabbiin hin ibsine kana akkasumatti jala murree dabarra. Fakkeenyaaf qur'aana keessatti maaltu ka'a fakkeenyaaf arrahmaanu ala arshi istawaa rabbiin arshii irratti ol ta'ee jira kan jedhu jechuudha. Asirratti ammas yaada garagaraatu jira jechuudha qur'aana kanarratti. Sanatti ammaa sanatti tun galini jiraachuu rabbii erga murteessine jechuudha. Erga murteessine booda rabbiin jalqaba maal uume wanta jedhu irraa kaasneetu maaliifi rabbiin kuni erga waa uume jijjiirama qaba moo jijjiirama hin qabu wanti inni uume kun dhiibbaa irratti geessisee qabaa wanta jedhu kaasna jechuudha. San booda dhufnee isa sanaatti dhufa beeteedhaaf jechuudha. Jalqaba rabbiin maal uume jalqaba waan hundaarraa wanti rabbii uume maalidha wanta jedhu. Egaa asirratti ulamoonni yookaan beektonni yaada garaagaraa kaasu. Hadiisni ergamaa rabbii kan rabbiin jalqaba waa hundaa qalama uume kan jedhu jira. Rabbiin jalqaba waa hundaa qalama uume jedha. Ammas immoo hadiisni biraa kan immoo jechuudha kaana Allahu ولم يكن معه شيء جديد كيتيجو سنبودا وكان عرشه على الماء عرشين سا بشان الرتوري كان جرى يجود كان هو جنان علماء مال جيني جل كبر ربين كان نومي عرشي داف بشان جدًا وانتوتا جركون وانتوتا غرغدو يجود وانت ربين أمي كيسا عرشين فكينيا في وانت ربين أمي كيسا إسا غدا يجود إسا غدا في أمس مو دوما مخلوقات كان مو دوما هنداتي يجود عرشي يجود كان عفوا ربين غافا عرشي أمي جدو اتهاجو ميمتي يجود عرشي كان كان نوميف اتهاجو مي سونتاني ربين عرشي اتناجمو اتما اتنا وصو اتناجو منيو عرشي كان أمي جدو ربين سنبود ربين مال أمي رجع عرشي أمي عرشين سامو بشاهر توري جنة رب بشاني عرشي ما وجين توري رجع ربين كلام أمي جدو أما جا وصو كان عرشي كيسام بيني ربنا مو عرشي رتي قلت اجر جنمتي الرحمن على العرش استوى يروجن عرشي رتي قلت اجر يروجنو ربين مخلوقا اولجر يجو اگر سيسا مالي اسيتي ياده دو غرا اكا انو بچيفني يجودا كالتي متجورا كالتي اولي قد
kaaba kibba isa jennu isa jennu miti jechuudha. Makhluuqarraa adda ba'ee jira jechuu agarsiisa. Makhluuqaan ala jira jechuudha. Makhluuqaan ala jira Akkas jechuun addunyaa kana ala jechuudha. Arshiin bakka itti yeroonii fi bakki raawwatu jechuudha. Kana jechuun sana booda maaltu jira? Sana booda wanti tokko bakki isin jiru yeroonis hin jiru jechuudha. Rabbi qofatu jira jechuudha. Kana jechuun oole jechuun kanuma malee anaa olii isa jennu sana. Amma bakkee akka mammatii jettee fakkii namni tokko beekumsa annaa olii yoo jette akkasuma umrii annaa olii yoo jette dheerina annaa olii yoo jette ol jechuun dirqama mataa keerra ol ba'ee ta'aa jira jechuu miti jechuudha. Adda jechuudha sanaa adda. Si caala jechuudha walumaa galatti namni kun. Rabbiinis arshii irratti ol ta'ee jira yeroo jennu makhluuqa isaa irra adda bahee makhluuqaan ala jira jechuudha rabbiin. Yookaan immoo arshii immoo kan nuti jenne makhluuqa dhumaa gati ta'eef. Akkasii. Osoo amma bishaan makhluuqa dhumaa ta'e silaa bishaanii ol jira jenna ture. Akkas jechuus hin dandeenya jechuudha. Tuutuu ta'ee jiraata jechuudha. Malee arshummaan suni namni rabbi gaa rabbi mitiire mootummaa jechuudha rabbi jechuun miti bulchiinsa gaafa ta'u gaa arshiin sun tarii namatti wal fakkaatee rabbiin isee akka waan teessoo kursiyyiin jira arshiin jira mootii wanta akkasii jirti akkaataa kaasna ishee. Al-arshu maqaaduhu wal kursiyyu mawxi'u qadamihi akka jedhamu. Kun yaada dogoggoraati. Rabbiin arshiin teessoo isaatii kursiyyiin immoo bakka ejjeta isaati yookaan immoo bakka inni irra ejjetu yaadni kun yaada dogoggoraati jechuudha. Ta'us kaa makhluuqa taajabummaa rabbii ibsa jechuudha. Kayfii ammas immoo kayfiyyaa yookaan immoo akkaataa itti godhaa jira rabbitti. Rabbiin fakkeenyaaf arshirra taa'ee jira yeroo jennu akkaataatti gonnee jira jechuudha rabbitti. Akkasuma miilli isaa immoo kursii jirra jira yeroo jennu tokkoffaa waa baay'ee keessa galle jechuudha. Osoo nasiin qur'aanaa fi hadiisaa hin jiraatin yookaan immoo ragaa qur'aanarraa hadiisarraa osoo hin qabaatin waan hin taane keessa gallaa jechuudha. Kanaafuu innaan rabbiin makhluuqa isaarraa waa tokko hin haajamu jechuudha. Ittiin haajamu yeroo makhluuqa uumu kana itti haajamee miti kan inni uume. Haaliquma waan ta'eef yookaan uumaa waan ta'eef. Maa yaadu kun silumayyuu amma guddinuma kursiyii fi arshii kaa'amee jira miti. Akkasii. Akka waan bakka guddaa ta'u keessa. Arshiin guddaa sana keessaa akka waa wayii buuteeti. Kana jechuun itti haajamummaa miti gaa rabbiin immoo makhluuqni akkas guddateeyyuu rabbiin immoo sanaa olitti yaaduu qabna. Kanaaf dogoggorri namaa kan namni arshiin akka waan rabbii itti haajamee mootummaa isaatiif kaa'ee miti makhluuquma guddaa ta'u isa dhumaa ta'u. Wanta rabbiin uume keessaa isa guddaadhaa fi isa dhumaatii jechuudha. Waan ta'eef malee waan addaatiif miti jechuudha. Kana gaafa jennu gaa sana booda rabbiin jalqaba irratti amma mormii keessa waan nu galchu miti dura qalama uumee sana uumee hin jennu sana dhiisneeti. Erga rabbiin arshii erga uumee ka'e yookaan immoo arshiidhaaf bishaan erga uumee ka'e rabbiin qalama uumee jechuudha. Yoo jennis rakkoon qabu. Kana booda sana duras jennis rakkoon qabu. Asitti qalamni uumame qalamni kan ittiin waa barreeffamu waan ittiin rabbiin qalama kana hin ajaje mitiire gaamma kana booda makhluuqonni uumamuun jira. San booda immoo wanti jirri dalaganis barreeffamuun jira jechuudha. Lawahil mahfuuziinis kanatti qabanna. Asirratti rabbiin kuni karoora baasaa jiramoo wanta hin jirre tokko wama duraan jiru tokko godhaaramoo amma fakkeenyaaf barreessi gaafa jennu waan rabbii beeku sanadha jechuudha kan barreeffamaa jiru jechuudha. Amma qadaarratti dhufnaaf hin jedhe. Amma fakkeenyaaf rabbiin qalama uumee wanti hundi achirratti barreeffamee jira. Wanta achirratti barreeffame sana dalagaa jirra. Ilmi namaas ta'u wanti biraas ta'u jechuudha. Iskiriiptii achirra kaa'ame sanaan jiraachaa jira jechuudha. Kana jechuun fedhii amma namni kun ikhtiyaara qabaa filannoo qabaa moo hin qabu moo mujbariidha dirqisiifamee dalagaa jira. Kan jedhu kanarratti xiqqoo ishee ibsa gochuu qabna jechuudha. Gargar dabarraa gara uumamaatti. Akkasii rabbiin egaa gaafa qalama uumee koo akkuma tamma jettee barreessii jedheen. Sana booda qalamni maal jedhee maalan barreessaa jennaan wanta yeroo ammaatti kaasee haga guyyaa qiyaamaatti ta'u barreessii jedheen. Qalamni ofiin beekatu ta'an rabboota beeksisa. Rabbitu beeksisa wanta yeroo ammaatti kaasee haga guyyaa qiyaamaatti ta'u barreessii jedheen jechuudha. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf karaa haqaa irratti jiraatee du'uusaa yookaan immoo jannata galamuu abidda gala kan jedhu
waa hundayyuu jechuudha keessa gadi fageenya hundayyuu diiteelii hundayyuu akka inni barreessayyuu rabbiin ajajee jechuudha. Asitti egaa yeroo yaada kana kaafnu yaada gaaffii akkamitu nama keessatti uumama erga rabbiin waa hunda dursee barreessee jiraate beeka tahee yookiin ilmi rabbii jira kaa barree ammala jechuun qalamni irratti barreeffamuun kuni waan rabbiif dabaluun qabu akkasii beekumsa isaarraa jechuudha. Naati ammatti kanatu waa barreessitu waa irraanfattee waa qabachuuf maaliif wanti barreeffame hafee wanti haffasan immoo maa kutiba qarraa namti amma gaasitti rabbi laammalaa asitti sitti haasomee akka hin taane baruun nama dirqama. Egaa asitti gaaffii nama keessatti uumamu kaafna dura osoo deebisaatti hin dhaqin gaaffii nama keessatti uumamu maali jennaani ergi rabbiin waa hunda barreessee jiraate namni tokko nama jallataa ta'amu nama qajeelaa ta'amu kan jedhu jechuudha nama kan abiddaa ta'amu kan jannataa ta'amu kan jedhu rabbiin erga barreessee jiraate maaliif itti qabamnaa jedhanii gaafachuu danda'u. Jechuun rabbitu barreesse waan ta'eef an kanan jalladhee fi wanta rabbiin natti barreessee fi inni kan inni qajeelee jannata seeneef kan wanta rabbiin isaaf barreessee fi yaada jedhu gaaffiin jedhu ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo kan deebii ta'u rabbiin gaafa wantoota kana barreessu yookaan immoo wanta jalqabaa haga dhumaa jiru yeroo barreessu jechuudha. Gaafa qalama sana ajaju. Yeroo gaafa qalama sana ajaju dirqama kaa'aan jiru jechuudha. Yookaan abaluun kun dirqama jallachuu qaba. Yookaan dirqama qajeeluu qaba jedhee seera miti. Rabbiin dursee wanta uume beeka jechuudha. Wama beekutu barreeffamaa jira. Akkasii. Dursee waa'ee makhluuqa isaa waan uume kana gatii beekuufiyyuu wanti inni uume kun uumaan ni uume kunis gara fuulduraatti ni qajeelamoo ni jallata kan jedhus dursee beeke jechuudha. Filannoo isaatiin ni qajeelamoo ni jallata kan jedhu kana dursee beeke jechuudha. Isa dursee beeke kanayyuu lawhal mahfuuziin keessatti barreessee jechuudha rabbiin. Fakkeenyaaf hamma nam tokko yoo ka'ee nama ajjeese jedhe jechuudha. Nama ajjeesee ka'eetiyyuu maal jedha ani fedhii kootiin miti kana nama ajjeese. Rabbitu natti murteesse innaan yookaan rabbitu irratti barreesse innaan natti barreesse innaan hin ajjeese jechuun danda'u jechuudha. Maaliif innaan rabbiin jalqabumayyuu akka namichi kuni nama ajjeesu bareera jechuudha beekeera rabbiin jalqabuma isaa beekumsa isaa isa azalitti jechuudha. Beeka jechuudha. Beeke kee immoo maal godhe beekumsuma isaa kana waan beeke kanayyuu lawhal mahfuuzii irratti barreessee jechuudha malee itti murteessine ajjeesuu qaba jedhee itti murteessine jechuudha rabbiin. Fakkeenyaaf fakkeenya kana kan sirriitti nu ibsu fakkeenyaaf barataa lama fudhachuu dandeenya. Barataa lama kan barnoota irratti cimaa ta'e kan qo'atu fi barataa barnoota irratti dadhabaa ta'e kan hin qo'anne kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Barataa kana lamaan barsiisaanis ni beeka fakkeenyaaf. Barsiisaa isa barnoota isaa irratti jabaa ta'e isa qo'atu sana yeroo qormaataa akka inni qormaata darbu hin beeka qo'ataa jira gatii ta'eef. Isan qo'anne hoo ammas immoo isa barnoota irratti dadhabaa ta'e kan haala kanaan itti fufeennaan akka inni kufu hin beeka qormaata isaa. Dursee beeke jechuudha osoo qorame. Kanaafuu qormaanni gahee akkuma inni duraan dursee beeke sana barataa inni jabaan hin darbee inni dadhabaan immoo hin kufe jechuudha. Yeroo kana jennu kana barsiisaa miti kan akka inni kufu dirqamsiise. Barsiisaan garuu beeka. Akka inni kufu duraan dursee beeka. Garuu immoo yeroo inni kufu sana immoo barsiisaa kun waan duraan beekeef miti kan inni kufe. Waan ofii isaatii hin qo'anneefi jechuudha. Sababa kan ta'e ofuma isaatii jechuudha. Sababa kan ta'e filannoo isaatii qo'achuu dhabuu isaatii jechuudha. Kanaafuu rabbiin filannoo namaa beeka jechuudha. Namaaf filannoo kenneera yeroo rabbiin nama uumu filannoo kenneera. Garuu immoo wanta ati filattus beeka rabbiin. Karaa isa sirrii filattamu karaa isa sirrii hin taane filattamu kan jedhu kanas beeka jechuudha. Ilmi rabbii immoo maaliif akkas ta'e maaliif akkas ta'e jechuun. Rabbiin immoo erga haaliqa ta'e erga uumaa ta'e waa hunda beekuu qaba. Dirqama. Namni fakkeenyaaf ati waan hojjette tokko hin beektu taate nanati nama guutuu miti nama sammuun isaa nagaa miti jechuudha waan hojjette yoo hin beekne. Kanaafuu rabbiin immoo yeroo makhluuqa uumu kana yookaan yeroo nama uumu kana wanta inni hojjetuu fi wanta inni filannoo taasifatu rabbiin beekaa jechuudha. Beekumsa isaa keessaa qabaachuun. Kanaafuu isuma beekee sana maal godhe lawhal mahfuuzii irratti barreessee jechuudha. Kanaafuu akkasitti waa'ee qadaraa kana deebisuu dandeenya jechuudha. Beekumsi kan rabbii immoo qulqulluudhas yeroo hunda dhugaadhas ka'eeti. Dhugaadha. Namni garuu waa beekee waa barreessee wanti sun ta'us dhiisuu danda'a. Garuu kan rabbii absoluut gati ta'edhaaf jechuudha. Amma gara uumaa rabbii keessaa kan nu laallatu akka namaatti kan nu laallatu waa'ee keenya. Waan rabbiin uume keessaas guddaanii fi kan sadarkaa rabbii biratti qabus ilma namaadha jechuudha.
kan jannatis abiddis uumameefis ilma namaatiif jechuudha. Kanaaf sirriittis kan laaluu qabnu. Namnis kan gaaffii kaasu ilma namaadha waan ta'eef waan biraa irrattis baay'ee waan mormii baay'ee waan hin jiraanneef waan namaa ilaalla jechuudha. Ilmi namaa kunis uumaa rabbii keessaa isa tokkoo fi isa tokkodha. Gati ta'ee fi namni kun akkamitti akka uumamee qaba jechuudha. Jalqabii ilma namaa kun akka saayinsiitti kan waan saayinsiin qabu qofaatti jira. Sun hin deemsisu. Maaliif wanti inni jedhu jira sana kaasuu hin qabnu. Garuu akka rabbiitti rabbigaa ilma namaa keessaa jalqaba akkamitti uumaa kan uumee otoo nama kana hin uuminis yaadii uumamuu namaa kunis dhufeera gati ta'ee fi malaayikota irrattis dhufeera maaltu jira sana sirriitti ilaallaa jechuudha. Inshaallah Aadam akkamitti uumamee akkuma itti uumame immoo maalidha wanti. Namni jalqabaa akkamitti uumame kan jedhuu fi rabbiin egaa hikmaa isaatiin yookaan ogummaa isaatiin wanta tokko yoom akka uumuu fi akkamitti akka uumu hikmaa isaatiin murteessa yookaan immoo ogummaa isaatiin murteessa jechuudha. Rabbiin osoo nama hin uumin dura makhluuqni hundiyyuu nama hunda durfamanii uumaman. Yookaan wanti uumame hundiyyuu jechuudha. Quxisuun uumamaa. Quxisuu hundaati jechuudha ilmi namaa kun. Samii dachee kana addunyaa kana kan inni uume rabbiin ilma namaa dura jechuudha. Biqiltoota kana bishaan waa hundiyyuu jechuudha. Ilma namaa dura uume jechuudha. Sana booda waggaa dheeraa booda jechuudha. Quxisummaan iyyuu yeroo xiqqoo miti. Waggaa dheeraa booda rabbiin ilma namaa kana uumuuf murteeffate jechuudha. Sana booda maal jedhee rabbiin akka suuraa baqaraa keessa jirutti inni jaa'aluun fil ardi khaliifaa jedhe malaayikotaan jechuudha. Inni jaa'aluun fil ardi khaliifaa. Ani dachee kana keessatti bakka bu'aa wayii uumuufanii jedhe. Bakka bu'aan kun eenyurraa bakka bu'aa ragaa? Bakka bu'aa wayii uumuufanii yeroo jedhu kana khaliifaa jechuun akka seera lugaatti jechuudha. Akka nuti beeknutti wanta tokkorraa bakka bu'u jechuudha. Ansirraa bakka bu'ee yoo barsiisaa taate sirraa bakka bu'ee barsiisu. Yoo na hafee jechuudha fakkeenyaaf bakka hin jirretti narraa bakka buutee akka kootti wanta tokko raawwachuutiyyuu bakka bu'ummaa jedhamaa jechuudha akka nuti beeknutti. Kan rabbii kun immoo namni maalirraa bakka bu'e yoo jennee jalqaba irratti akka hiika guutuu walii galaatti namni rabbirraa bakka bu'a. Garuu immoo kan inni rabbirraa bakka bu'u rabbiin akka keenyaa yookaan rabbiin bakka tokkorraa hafee osoo hin taane osoma rabbiin jiru rabbirraa bakka bu'ee rabbirraa aangoo argatee jechuudha. Wanta isa barbaachisu rabbirraa argatee dachee kana jiraachisu jechuudha. Gaafa akkasii nugaa aangoo rabbiirraa wanti hir'ates tokkoyyuu hin jiru. Dabalees hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jenne amma gaa inni irra taka amma fakkeenyaaf bakka tokkotti yoon ka'ee bulchaasi godhe bakka sanatti bulchummaan koo narraa ka'ee shiifti ta'ee sitti dhufee ragaa ta'e jechuudha. Kanaaf khaliifummaan rabbiin ilma namaatii kenne suni rabbirraa shiifti ta'ee dhaqu sun irraa hir'atee rabbitti ilma namaatti kan dhaqu sana miti jechuudha. Khaliifummaan kun addatti. Osoma rabbiin achuma jiru aangoo isaa guutummaan guututti osoma jiru rabbiin akka ilmi namaa kun lafti uumameera miti akka rabbiin ilmi namaa kun akka inni lafa jiraachisuuf. Lafa jiraachisu irraa shaagalamee miti jiraachisuu dhabee yookiin wanti go'ee irraa shaagalee hin jiru. Akkasii. Kanaafiyyuu maal jedhee rabbiin inni jaa'iluun fil ardi khaliifaa jedhe malaayikotaan. Asitti maal hubannaa malaayikonni nama dura uumamanii jechuu hubanna jechuudha. Kanaafuu malaayikonni nama dura uumamanii akkasuma jinnoonni illee nama dura uumaman jinniin jechuudha. Kanaafuu makhluuqa aaqila keessaa yookaan makhluuqa aqlii qabu keessaa makhluuqni lama nama dura uumamee jechuudha. Innis malaayikaadhaa fi jinnii jechuudha. Kanaafuu rabbiin gaafa dubbatu eenyutu dubbataa jira asitti malaayikotatti dubbataa jira. Asitti amma wanti akka yaada keetti naa dhufe fil ardi khaliifaa gaafa jennu lafa keessatti bakka bu'aadha. Akkas jechuun ilmi namaa boodarraa akka lafarra jiraatu beekamaadha. Beekamaadha amma malaayikonnis baraniiru. Miti malaayikonni baraniiru bakka. Baraniiru. Amma jannata keessa jira amma osoo gaafa sana wanti sun hin nyaatamne jannataan baanu turre wanta akkas jedhus booddeerra wanta dhufu jiraaf hin jedhee namni hedduun dogoggora kana uumamee Nabiyullaa Adamirra
kaa'uu maal gochuu jira. akkasii Rabbiin jalqabumayyuu ilma namaa kan inni uumee fi lafarratti khaliifaa gochuudhaaf malee akkasii jannata keessatti khaalidan mukhallada ta'ee akka jiraatuuf miti jechuudha. akkasii lafarratti akka inni bakka bu'aa ta'u malee akkuma jannata keessatti wal horee achuma keessa jiraatee abad yookaan immoo zalaalama akka inni achi keessa jiraatuuf miti jechuudha. Sababii bahiinsaa ta'ee miti sun. akkasii Dogoggora garuu sababiin lafa bu'u uumamuma namaati. Namni uumamu lafa keessa jiraachuudhaaf. akkasii akkasii Dogoggorri jarri gaafa sana dogoggoranii kana nyaatinaanii silaa lafarratti bu'uurraa jiran hambisu ture. akkasii Kana baruun namatti xiqqoo ishee qonna markaa dhahaatiin jedhe namaaf galaa hin turre. So kana barree inshaallah. Eshi amma gaa ka khaliifaa ta'uu himameera jechuudha. Gara khalqiitti dhufna. sana booda gaa maleekaan maal jedhanii gaafa rabbiin inni jaa'ilun fil ardi khaliifaa jedhu قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح لك أتي مالي فيو ilmana maa jechuudha yookaan nama dachee kana keessatti badiisa yookaan immoo badii uumu jechuudha maaliif uumtaa jedhanii gaaffii kaasaniif rabbiif osoo nuti warri si gabbarru osoo jirru jechuun malaayikonni akkuma akka namaa filannoon qabani akka dheengadda kaafnetti Wayafaaluu namaa yoo wanta rabbiin jira ajaje qofa hojjetu malee akka namaa filannoon qabani miti kanaafuu wanti jarri ajaje uumamaniif immoo maali jennaan ibaadaadhaaf jechuudha rabbiin gabbaruudhaaf kan jarri uumaman kanaafuu nuti si gabbaraa jirra badii tokko malee cubbuu tokko malee si gabbaraa jirra hooti maaliif nama uumuun barbaachisee jedhanii gaafatanii jechuudha. Sana booda rabbi maal jedhe inni a'lamu maa laa ta'lamuun ani waan isin hin beekne hin beekaa jedhe jechuudha rabbiin. Kana jechuun makhluuqni amma uumamuuf deemaa jiru kuni makhluuqa malaayikaarraa adda ta'e akka ta'e hubannaa jechuudha sirra rabbiin jechuudha. Gaafanni wanta isin hin beekne hin beeka gaafa jedhu kana. fasaadummaa kana immoo sitti fasaadummaa kana kan jarri baranii maaliifi kanaan dura wanta uumametu jiramoo lafarratti wanti ta'e jiramoo lafaa ka'anii uumaa tokko rabbii uumaa akkasiin uumaa jira lafarratti jennaan tajaajilu fi amma yufsidu fi kan jedhan kuni fasaadni duraan uumame wayii jirti lafarratti jirti akka tarii akka himamsaa jechuu godha. Asirrattis egaa ulamoonni yaada garaagaraa kaasu warri kaan maal jedhanii osoo namni hin uumamin dura lafa kana irratti makhluuqni wayii yookaan uumamni wayii uumamee ture uumamni sun immoo lafa kana keessatti badii guddaa uumee wal fixee wal balleessee sana booda lafarraa badee kan jedhu jira jechuudha. Kun yaada tokkoffaadha. Kanaaf amma gaa malaayikonni kanaaf akkas jedhanii jedhan jechuudha. Inni lammaffaan immoo maalidha jennaani rabbiin gaafa lafa irratti bakka bu'aa uuma gaafa jedhu kana bakka bu'aan kun immoo nama maal ta'uu qaba nama aangoo qabu yookaan xiqqoo masallee haa ta'u nama aangoo qabu. Khaliifummaan sulma yoo akkasii aangoo xiqqoo illee haa ta'u malee akka inni aangoo qabu agarsiisa jechuudha. Akka inni fedhii qabu agarsiisa jechuudha ammas akka inni filannoo qabu agarsiisa. Kanaafuu maal jedhanii wanti filannoo qabu wanti filannoo qabu maal qaba filannoodhaan wanta hamaa hojjechuu danda'a filannoo isaatiin wanta gaarii hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu malaayikonni maal jedhanii nuti warri filannoo hin qabne wayyaa osoo nuti si gabbaraa jirru maaliif nama badii balleessu uumtaa jedhanii jechuudha. Akkasittis deebi'uu danda'a. Ammaa gara uumamuu Aadamitti dhufna. Aadam kun akkamitti uumamee halqiinsaa kun rabbi ofumaaf uume miti inni khalaqtu biyadayya miti rabbiin ofumaa harka isaatiin akka uume ibsa. Sanarratti wanti jiru maali lafarraa yookiin biyyoorraa akka isaan uumaman himeera jechuudha. Biyyoon kun immoo garaagara akka ta'es jire. Rabbiin egaa jalqaba irratti maal jedhee inni khaaliquun basharan min xiin jedhe jechuudha iddoo biraatti qur'aana keessatti nama dhoqqee irraa uumuuf an deemaa jedhe jechuudha akkasitti maleekotatti himee jechuudha. Sana booda rabbiin maal jedhee maleekaa tokko ajajeetiyyuu lafa bu'iitii jedheen lafa kanarraa biyyoo gosa garaagaraa bakka garaagaraarraa fidee wattu jedheen. Biyyoo diimaa gurraacha maal akkas jechuudha. Maafinnaan amma akkuma addunyaa kanarratti agarru namni kun gosa garaagaraatu jira miti diimaatu jira magaala jira gurraacha jira nama gosa garaagaraa jira jechuudha. Kanaafuu jennaan akka garaagarummaan kun uumamuuf jecha yoo rabbiin maal jedhee maleekaa sanaan dhaqiitii biyyoo garaagaraa gosa garaagaraa bakka garaagaraa irraa bakkis garaagare bakka garaagaraa irraa fidii kottuu jedheen jechuudha. Sana booda maleekaan sunis waan itti ajajame kana fidee dhufee ergasii gaa rabbiin
marhalaa baay'ee keessatti aadamiin uume jechuudha. Marhalaa baay'ee keessatti isteeppii baay'ee keessatti jechuudha. Isteeppiin jalqabaa maal ture? Biyyoo ture jechuudha. Biyyoo ture. Sana booda biyyoon suni bishaaniin wal makatee maal ta'e? Dhoqqee wal qabataa ta'e jechuudha. Bishaanis jira. Uumamuu biyyee qofa otoo hin taane. Akkasii bishaanis shoora guddaa qaba jechuudha. Bayna laazibiin. وجعلنا من الماء كل شيء حي جاء ربين بشان الرا وانتوت لبو قبو هنديو تاسف نجد جتشود كان فنان وممو وانتوتاتي في بشان إذا قدّا جتشود يوكان مو شورا قدّا تبغى جتشود بشان كان عفو ربين لما مرحلة التانورات ماله قريه بشاني في بيجي كان ولي مكي جتشود بشاني في بيجي نرو ولي مكان مكان مالتو أمامي ركيتو أمامي جتشود سنمور ربين dhoqqee uumame kanarraa akka boca namaatiin aadamiin kana bocee jechuudha. Akkaataa isaa rabbuma beeka akkatti boca rabbumatu beeka isa keessa hin sesseennu. Rabbiin boceetiyyuu sana booda akka inni goguuf dhiise jechuudha rabbiin. Erga akka namaatti boceefee jechuudha. Ture amma yeroo tokkoon miti. Yeroo tokkoon miti jechuudha. Maal fannaan rabbiin waa hundayyuu yeroo keessa uumaa hikmaa isaatiif jechuudha. Hikmaadha malee. Hikmaadha. Fakkeenyaaf gaafa rabbiin lafaaf samii kana uumu akka qur'aana keessatti himetti fi sittati ayyaamin jedhameti guyyaa ja'a keessatti jedhameti guyyaa ja'aan kuni guyyaa akka keenyaa miti jennee irra dheengadda guyyaa isaa rabbitu beeka guyyaa akka rabbiitti jechuudha malee akka namaatti miti jechuudha ammas nameessuun as keessatti ni jira jechuudha akka namaatti dadhabbii jedhanii dadhabbii jechuun akka namaatti guyyaa keenya akka keenyaatti fiduu jechuudha guyyaa ja'aan kan. Kanaafuu baay'achuumti guyyaa kun iyyuu nameessuun keessa jira. Kanaafuu rabbiin gaafa addunyaa kana uumu yeroo dheeraa keessatti uume miti. Wanti inni yeroo dheeraa keessatti uumee fi al tokkoon uumuu dadhabee miti. Al tokkoon uumuu dadhabee miti. Kun jedhee yookaan ta'e jedhee argamsiisuu danda'a rabbiin. Garuu immoo hikmaadhaaf jechuudha. Namni tokko gaafa waa tokko hojjetu tokkichaa waa tokko argachuu hin danda'u yookaan ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf. Namni tokko yookiin doktora ta'uu barbaade ammuma barbaade amma doktora ta'uu hin danda'u. Waggaa dheeraa baratee isteeppii meeqa isa darbeetii doktora ta'a miti. Akkasuma rabbiin wantoota kana akka namni irraa hubatuufiyyuu wanti ammatti ta'u hin jiru. Ta'uu barnoota akkasii namaaf dabarsuufiyyuu rabbiin hikmaa isaatii fi aadamiinis maal godhe erga dhoqqee kana akka boca namaatti bocee ka'ee haganne gogummoo yeroo dheeraadhaaf tursee kaa'ee jechuudha. Kanaafuu aadamii yeroo dheeraadhaaf akka siidaatti ture jechuudha. Akkuma siidaan nuti amma beeknu kanaatti yeroo dheeraadhaaf ture jechuudha. Yeroo kanatti immoo akka sahiha musliim keessatti dubbatamee jirutti shayxaanni yookaan ibliis jechuudha. Aadam kanarra naanna'aa ture yeroo inni akka siidaatti ture kanatti. Ruuxiis waan hin qabne. Ruuxii hin qabu. Irra naanna'eetiyyuu lallaalaa ture jechuudha. Irra naanna'ee laala aadamiin kana. Sana booda maal argee keessoon isaa akka inni duwwaa ta'e arge. Uumamni uumamaa jiru kun jechuudha. Keessoon isaa akka inni duwwaa ta'e argeetiyyuu amma si argadheera jedheen. Si argadheera ati makhluuqa miira qabuudha filannoo qabuudha jedheetiyyuu bare jechuudha dhuma sana. Kan biraa immoo akkasittiin rabbiin ofuma isaatiin wanta kana khalqii gochuu isaati immoo xiqqoo ishee. Jalqabumayyuu gaafa rabbiin malaayikootatti hime sana ibliisis wajjin ture. Malaayikootaa wajjin jechuudha. Akka rabbiin uumaa addaa uumuuf jedhu kana dhagaheerannis. Filannoo qabaachuun makhluuqa kanas ulma barameera. Khaliifaa gaafa ta'u. Barameera. Kanaafuu ibliisis jinni irraa waan ta'eefi jinniinis akka namaa filannoo qabu fedhiis qabu. Kanaafuu ibliisitti yeroo sana wanti tokko dhagahameera. Wanti akkamii jennaan akka hisdii wayii jechuudha. Makhluuqni akka kiyyaa kan fedhii qabu kan immoo filannoo qabu dhufaa jira kan jedhu. Wanti akkasitti dhagahameera jechuudha. Khaliifummaas rabbii kennuuniif. Innis waan itti dhagahamee qabu. Dhageessu jira jechuudha. Sana booda gaa ibliis kun gaafa itti naanna'ee keessoon isaa duwwaa ta'uusaa gaafa argee jedhu makhluuqni kun akka inni dadhabaa ta'ee akka inni of to'achuu hin dandeenye akka inni miira isaatiif bitamu yeruma sana bare jechuudha ibliis. Sana booda akkasii jedheetiyyuu achi kaate yaada kana achi kaate. Sana booda gaa rabbiin waggaa dheeraa booda aadam kanatti hafuura afuufee jechuudha. Hafuura itti afuufee sana booda lubbuu godhate jechuudha aadam kuni. Erga lubbuu godhatee asitti hafuura lubbuu qaama wanta sadeetu jira asitti waan adda baasuu qabnu jechuudha. Ilmi namaa kun waa sadiirraa
ijaarama. Hafuuriif lubbuu tokko miti maa? Tokko miti. Ilmi namaa waa sadiirraa ijaarama. Yeroo baay'ee kan nu rakkisu durillee yeroo ijoollummaa keenyaa jechuudha. Hafuuraaf lubbuu gargar baafnee hin beeknu. Kanaafuu ilmi namaa waa sadiirraa ijaarama. Hafuura, lubbuudhaa fi qaamarraa ijaarama jechuudha. Rabbiin gaafa Aadamiin biyyeerraa dhoqqee godhee yeroo boce jedhu sana qaama isaa boce jechuudha. Sana booda hafuuratti afuufe. Yeroo inni hafuuratti afuufu kana lubbuu godhate Aadam jechuudha. Kanaafuu hafuurri maaloodha? Hafuurri lubbuu akka wanta qaama namaa kana sochoosu jechuudha. Akka inerjiiti jechuudha fakkeenyaaf. Inerjii. Hafuurri jechuudha. Dhiibbaa godha. Gaafa hafuuraa fi lubbuun dhufee wal arguyyuu hafuuraa fi qaamni wal argu lubbuun uumamaa jechuudha. Kanaaf namni kuni amma gaa ruuhiin hin jiru jechuudha. Amma namni wanta sadiirraa uumama garuu wanti hafu waa lama lubbuudhaaf qaama jechuudha. Lubbuun kan inni argamu erga qaamaaf hafuurri walitti dhufeeti. Maaliif jennaani maal jennee kan amma ruuhiin maaludha jenne inerjiidha jenneerra. Inerjii. Lubbuun immoo maali jennaani eenyummaa namaati. Eenyummaa namaa fakkeenyaaf amma abaluun kuni namni hundiyyuu eenyummaa mataa isaa qaba miti. Eenyummaa isaa kana kan murteessu lubbuu isaati. Fakkeenyaaf lubbuun kuni gara hamtuutti si oofuu dandeessi. Gara khayriitti si oofuu dandeessi. Qur'aana keessatti maal jedha? Inna nafsa la ammaaratun bisuu'i jedha. Nafsi. Qur'aana keessatti illee ويسألونك عن الروح روحي راسي قافت وائها فراسي قافت ربين قل الروح من أمر ربي روحين يوكان أفوري وأمر ربيكتي بيكم سابا إنك أبنو جديتي دي بيسيب جديتي كان أما علمي ربيتي كان أقول ناني قرآن ما كيستيو روحي في نفسين غرغري نفسيني نفسي إسي غرا تولتوتي يوكان مو غرا همتوتي أجردو سنان نفسي يجون يوكان مو لبو جيجون جيجون Kanaafuu famu ruuhii jechuudha. Nafsii uumtechi. Kanaafuu yeroo namni du'u illee maal jedhama? Ruuhii isaatiyyuu qaama isaatti adda baabar namni yeroo du'u. Ruuhiitu qaamatti adda ba'ennaan namni sun hin du'e jedhama. Eenyummaan isaa saluma sana bada lubbuun saluma sana badde jechuudha. Maaf ennaan saluma seenii ruuhii yoo jiraate lubbuun jiraatti. Gaafa ruuhiin dhufee qaamaan wal arguyyuu lubbuun uumama. Gaafa ruuhiin qaamarraa adda ba'u lubbuun hin dhabamti jechuudha. Ruuhii yookiin si afuufamti sanatu keessaa baati. Namni gaafa du'u. Namni gaafa du'u araboonni maal jetti faaraqat ruuhuhu jasadahu jedhu. Nafsahu miti. Nafsahu miti faaraqat nafsuhu miti. Faaraqat ruuhuhu jasadahu. Ruuhii isaatu yookaan hafuura isaatiyyuu qaama isaatiin adda baate. As keessatti waa lamatu du'a fakkeenyaaf namni gaafa du'u waa sadan kana keessaa waa lama du'a. Qaamni keenya hin du'a lubbuun keenyas hin du'a. Maaltu hafa hafuuratu hafa. Hafuurri keenya hin du'u amma. Nafsi hafuuratu hafa. Maaf jennaan hafuurri jalqaba rabbiin gaafa uumu kana hafuura nama hundaayyuu qur'aana keessatti yeroo beellama isaa guddaa almiisaaq yeroo jennu rabbiin gaafa namoota aadamirraa baase jedhu maal baase hafuura baase yeroo sana. Hafuura baaseetiyyuu beellama galchisiise jechuudha. Lubbuun nama hundaa yeroo sana uumamte yeroo dugda aadam keessaa ba'e jechuudha. Amma guyyaa qiyaamaattis amma aakhiraattis hafuurri hin baddu jechuudha sana booda hin jijjiiramti malee. Hin duutu jechuudha. Hin duutu hafuurri. Kan du'u qaama namaatii fi lubbuu namaatii jechuudha kan inni du'u. Eenyummaa kee du'a fakkeenyaaf. Eenyummaan nafsiin isheen sila gara hamtuutti si ajajju suni hin duuti jechuudha. Ergatti duutee wanti isheen itti ajajju tokko iyyuu hin jiru isheenis duuteetti gadi taateef. Kanaafuu rabbiin jechuudha gaafa aadam bifa siidaatiin yeroo ture sana jasada qofatu ture. Yookaan immoo qaama qofatu ture jechuudha. Gaafa rabbiin dhufee hafuura itti afuufu immoo aadam maal godhate lubbuu sanaan hafuura sanaan lubbuu horatee jechuudha. Eenyummaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Akkasitti adda baasuu qabna lubbuu hafuura lubbuu qaama jechuudha. Akkasitti adda baafnaa jechuudha. Egaa asitti erga akkas jennee fakkeenyaaf amma fakkeenyaan yeroo ibsuu barbaannu garaagarummaa ruuhii nafsiif jasadaa kana jechuudha. Akka fakkeenyaaf elektiriikii yoo fudhatte fakkeenyaaf elektiriikiin kuni wantoota elektiriikiidhaan socho'antu jira miti. Fakkeenyaaf firiijii fudhannu fakkeenyaaf. Firiijiin kun maalidha qaama akka qaamatti fudhanna. Elektiriikiin kun immoo maalidha akka hafuuraatti fudhanna jechuudha. Inerjiidha waan ta'eef akka firiijiin kun dalagaa isaa dalagu godha gatii ta'eef. Elektiriikii wajjin firiijiin kun gaafa wal argu
dalagaan isaa maal gochuudha? Qorra uumaa jechuudha. Waa tokko cabbeessuu yookaan qorrisiisuu. Maalum eenyummaa uumaara. Nafsiise jennu sana uumaa. Nafsii sana uumaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf elektiriikii yoo bade yoo firiijiin sun faayidaa qaba. Firiijiin faayidaa qaba. Akkuma jasadni keenya qaamni keenya ruuxii malee yookaan hafuura malee faayidaa hin qabne jechuudha. Eenyummaanis badee qaamni sunis waan tokko dalagaan isaas hin dhaabbate jechuudha. Waa tokko cabbeessuun isaan yookaan qorrisiisuun isaan dhaabbate firiijiinis dalagaarraa adda ba'ee jechuudha. Akkasitti hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ruuxiin akka inerjiitti kun baay'ee fakkeenya baay'ee bareedduu namaa fi sirriitti galuufii danda'u. Fakkeenya amma firiijii ammaatii fi elektiriikii itti galuu fi elektiriikiin sun maal uumaara? Qorra uumaara. Qorri sun eenyummaa? Qorri sun akka maaliitti fudhannaa? Akka nafsiitti fudhannaa. Akka nafsiitti fudhannaa jechuudha. Qaama sana fayyaamu. Firiijiin immoo jasada yookaan qaama jechuudha. Inerjiitii yookiin elektiriikii sana immoo akka maaliitti akka ruuxiitti fudhannaa jechuudha. Ruuxii sun biyyuu dalagaan kan dhaabbatu maaliif? Ruuxiin sun yookiin elektiriikiin sun gaafa dhaabbattu gaafa keessaa baatudha jechuudha. Akkasii dalagaan isaa saluma sana dhaabbata jechuudha. Akkasitti fudhannaa jechuudha. Egaa rabbiin egaa aadamiin kana yeroo uumee ka'u immoo maal jedhee rabbiin uumee amma hafuuratti afuufeera lubbuu horateera nama ta'eera amma aadam kun. Sana booda malaayikota bira fideetiyyuu rabbiin malaayikota bira fidee sujuudaafii jedhe jechuudha. Yookaan immoo sagadaafii jedhe jechuudha rabbiin. Ammasitti akkamitti makluuqaaf sagadama yookaan sujuudama jechuu dandeessa fakkeenya. Ammasitti makluuqaaf sujuudamaan jiru. Ajaja rabbiiti miti sujuudaa kan jedhe rabbii miti ajaja rabbii bakkaan gahaa jirta fakkeenyaaf ammasitti. Malaayikonnis aadamiif yeroo sujuudan kana keessatti ajaja rabbii bakkaan gahaa jiru malee. Aadamiif waa gochuu miti. Isaaf waa gochuu yookaan isa gabbaruudhaaf miti jechuudha kan rabbiin isaan ajajeef. Ammas immoo qormaata kun tokkoffaa jalqaba irratti. Malaayikotaaf jinni ibliisatu jira miti. Adda baasuu. Adda baasuudhaaf qormaata kun tokkoffaan. Rabbiin maal jedhe aadamiif sujuudaa jedheen. Wanta uumte qabdi ka amma uumamuun aadam kunis waan amma waan adda baasu wayii qaba. Makhluu qabtiire makhluu amma laa malaayikonnis jiru jinnis jira. Itti dabalameera amma qaamni sadaffaan dhufee itti dabalameera. Warri kun wal xiiqa uugati ta'eef xiiqii kana keessatti eenyudha kan qormaata kana keessatti bakka bakka sin qabsiisa wantichi. Amma malaayikonni dhimma hin qaban miti. Jarri filannoo gatii hin qabne. Wayifaawu namaa yu'maruun. Sujuudii sana keessatti rabbiin malaayikota maaliif egaa sulmayyuu qormaatii maaliif malaayikaaf dhiyaata jirri sulmayyuu amrii rabbii yoo bakkaan gahu isa sana adda baafachuu. Isa sana jira gateetiif nama filannoo qabu wayii jira achi keessa waan filannoo qabu wayii jira gateetiif sana adda baasuuf. Adda baasuuf. Jechuun rabbiin gaafa waa tokko godhu sababa malee waa tokko. Wallaalee miti egaa. Jechuun sababaan jechuudha kan inni waa tokko godhu. Jechuun akka loojikii wajjin. Maa beekama jechuun qormaata kun kan inni kaa'amee fi waan biraaf miti. Jechuun numaaf akka galuutti malee rabbiin sulmayyuu akka jinniin yookiin ibliisni hin beeka. Beeka garuu immoo fakkeenyaaf osoo qormaata kana hin kaa'in osoo jannata keessaa baasee amma guyyaa qiyaamaatti rabbiin komataan ta'u ibliis kun. Komataa ta'u. Kanaaf wannaan sababa rabbiin waa hundayyuu sababaani jechuudha. Sababatti dhiisa rabbiin waa hundayyuu. Sana booda rabbiin egaa sujuudaafii jedheen jechuudha. Malaayikonni egaa suluma akka amala jalaatti rabbiin bulu ni sujuudan jechuudha. Ibliis immoo filannoo qaba. Yoo barbaade sujuuduu danda'a, yoo barbaade dhiisuu danda'a miti filannoo waan qabuuf. Filannoo isaatti fayyadamee. Sana booda eenyutti itti dhaga'ame egaa ibliis kanatti of tuulummaa wajjitti dhaga'ame yookaan immoo of guddisuu. Of guddisuu itti dhaga'ame jechuudha. Maal jedhee khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min xiin. Ana abiddarraa na uumte balalii abiddarraa na uumte isa immoo dhoqqeerraa uumte jedhe. An kanaafuu isan caala akkamittan waan naa gadiitiif sujuudaa jedheetiyyuu rabbiin faalleesse jechuudha. Ibiddi kun wanta akkasittiin maalii walitti fidame kana mo'achuu danda'a. Humnumti keenya garaa garaadha. Akkasii. Wanta irraa dhufne dhoqqee dadhabaadha amma akkasitti ibidda garuu ittiin siqatamu. Akkasii. Kanaafuu naan ibliis yeroo sana maaltu dhagahame hisdiitti dhagahame jechuudha. Hisdiin itti dhagahame takabburummaan itti dhagahame aadamiif hin sujuudu jedheetiyyuu rabbiin faalleesse jechuudha. Sana booda rabbiin egaa qaala fakhruj minhaa bayi jannata kana keessaa jedheen jechuudha rabbiin. Jannata kana keessaa bayi jedheetiyyuu aadamiin maal jedhedhuma sana irraa of eegi jedheen ibliis kanarraa irraa of eegi gara fuulduraatti diina kee isa hamaa ta'a irraa of eegi waa'ee inni si eeje akka hin ajajamne jedheetiyyuu itti himee sana booda jannata kana keessa jiraadhu jedheen aadamiin jechuudha. Sana booda egaa aadam jannata keessa jiraachuu jalqabee
achi kophummaan itti dhagahamte nama waan ta'eef. Namni akka afaan Arabifaatti insi kan insii fayyadamu namti nama jechuudhaaf. Insi jechuun jedhu kuniyyuu unsiidhaa wajjin walitti dhiyaataa jedhan. Unsi jechuun mukuu wal baasu. Namni xabiyaa isaatti yookaan uumaa isaatti nama mukuu isa baasu barbaada. Namni nama barbaada. Nama barbaada. Sana booda aadam kun kophummaan itti dhagahamtee jennaan rabbiinis egaa ni beeka waan ta'eef akka kophummaa itti dhagahame isaadhaa rafee jiru cinaacha isaa irraa jechuudha rabbiin hawwaa baaseef jechuudha. Haadha warraasaa jechuudha. Cinaacha bitaarraa. Cinaacha bitaarraa haadha warraasaa baasee fi sana booda hirriba irraa ka'eef biratti argeenye. Sana booda akka isaaf uumamtes akka waliif uumaman yeroo sana barsiisee jechuudha. Ergasii erga hawwaan uumamtee rabbiin ammas ajaja lamaan jiraatiif kenne. Ajaja maalee jennaan ammas qormaanni jiraamoo jalqabaa jira. Kan ibliis sila qormaanni isaa darbeeraa qormaata isaan kufee kan jala lamaanis qormaanni jiraa dhufaa jira. Akkasittiin lafa buusuu hin danda'a garuu sababa akka jarri ammas rabbiin hin ceephaaneef yookaan immoo rabbiin hin kobanneef jechuudha namni kun maaliif jannata keessa nu baase jireenya akkasii keessa maaf nu baase jedhanii akka jarri rabbiin hin kobanneef ammas rabbiin sababatti jira dhiise jechuudha. Maal jedheen jannata kana keessa akka barbaaddan ta'aa jiraadhaa jedheen waan feetan nyaadhaa jedheen garuu muka kana qofatti akka hin buune jedheen jechuudha. Xabiyaa namaarraa maaltu jira jennaani namni kun waan irraa dhowwame sana hojjechuu barbaada akka xabiyaa namaatti. Maasuma akkasii. Amma rabbiin jannata bal'aa kana keessatti wanta jarri barbaadan hundayyuu mijeessee fi maal jedhe waan barbaadan itti fayyadamaa jedheen garuu muka kanatti hin bu'inaa jedhu. Hayyee jedhanii ajaja rabbii jalaa fudhatanii yeroo dheeraadhaaf akkasumatti turan jechuudha. Sana booda ibliis kun egaa maal gochuu jalqabe? Yaaduu jalqabe jechuudha. Anis jannata keessaa baheera miti jarris ba'uu qabe kan jedhu jechuudha. Sana booda karaa dadhabbina namaatiin itti dhufe jechuudha. Dadhabbii namaa namni dadhabina qaba yookaan immoo maal jedhama dakkaama gonni isa jedha namaa riffaa isa qaba jechuudha namni. Dhufeetu maal jedheen ibliis hal adulluka alaa shajaratil khuldi وملك لا يبلى جدين نفي. أكسيتشوني. سلما يري مخلدين ميتي شو. مخلدين ميتي سلما. موكا جيرو ذل علم سجرات شسو. ستي أجر سيسو جدين. أكسوما موتم ما هندمني. موكا سيك إنه ستي أجر سيسو جدين. يروسنا آدم بيل مربي في قريني رامفته. Wanta rabbiin sila muka kana hin nyaatinaa jennaan hayyee hin nyaannu jedhan sana inni irraanfate jechuudha Aadam. Akkuma Qur'aana keessatti walaqad caahidnaa ilaa Aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma fanasiya jedhee rabbiin inni irraanfate Aadam. Kanaafuu amma Aadamitti murteessuun isin dandeenyu ammasitti. Maaf jennaan waa lamatti ta'e. Jalqaba irratti inni irraanfate akka rabbiin beellama seeneef sana inni irraanfate jechuudha. Lammaffaa irratti immoo yeroo jalqabaatiif soba dhaga'e Aadam erga uumame takkaa soba dhaga'e hin beeku. وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين إبليس دفي والله جدين لا مخنا ياتنان إن دوت جدين موت ما سيكنا موت ما سمسران فودا مجدين إن كاكته آدمي يروجل كباتي في صبر أجه أكسبت يقرون برين كاكته ميرافيس كاكته ميرا كتيتي في صبني واين نتأيجوهم بيهون ندوغا ملي سنبودا آدم كونيغا عملنا مما كبا إن الرام فتسي kakuusaas kana waan dhagahee jiruu fi maal godhe muka kana nyaate jechuudha. Walis wasanii rugaati. Achitti dura Israa'eliyyaata baay'eetu jira achitti. Achi keessan gallu fa'a kalaa minhaa jedhe rabbiin lamaan jiraatu irraa nyaatee jedhe fa'a kalaa minhaa malee akka Israa'eliyyaataatti yookaan akka warra kitaabul muqaddasiitti iseetu wasawwase kan jedhu jira waa hundayyuu cubbuu hunda iseerra akka kaa'u jechuudha hawwaarra akka kaa'u. Hin ta'u kunis hin ta'u. Cubbuu hunda iseerra akka jechuun akka jaraatti jechuudha hawwaa koomutamu yoo wanaatti iyyuu jarri akka warri ahla kitaabiin kun jechuudha. Asitti rabbiin immoo maal nuun jedhe fa'a kalaa minhaa lamaan isaanii iyyuu irraa nyaatanii muka kanarraa. Fabadat lahumaa saw'aatuhumaa akkuma rabbiin akkuma jarri jechuudha muka kanarraa nyaatanii ka'aniin rabbiin qaama jaraa kana
qullaatti hambise jechuudha. Duraan egaa uuma ta'een rabbiin haguugee ture ifaanis haa ta'u waan akka uffataatiin haa ta'u rabbiin haguugee ture jechuudha qaama jaraa kana jechuudha uuma tokkoon. Sana booda gaafa jarri muka kana nyaatanii jedhanii irraa kaase jechuudha rabbiin. Sana booda faxafiqaa baala jannataa kana kukkutaniitiyyuu ittiin of dhokfuu qaban jechuudha qaama fi kana dhokfuu namni jechuudha. asittis wanti qaba gaa rabbiin gaafa wanti kuni aybiidha jechuudha. Akkas qullaatti hafuun kuni aybii akka ta'e uumamaan nama keessa jira fitraan nama keessa jira qullaa deemuun akka hin taane akkasii rabbis immoo gaafa ghadabii isaa kanaan mul'ise mitiire itti aaruusa irraa kaaseeti jechuudha. Sana booda erga jarri nyaatanii egaa rabbiin maal jedhe alam anhaakuma ansilee isin dhorgeen turree jedheen. Inni waaqul lakuma isin dhorgeen turree sheexanni kuni yookaan ibliisni kuni aduwwii keessan yookaan diina keessan jedhee isinitti himeen turree jedheen jechuudha rabbiin. Kanaafuu isinis baa jedheen jannata kana keessa. Sana booda jannata keessaa baafamanii jechuudha. Egaa erga jannata keessaa baafamanii immoo yeroo gara lafaa dhufan kana bakkuma tokkotti bu'an immoo bakka garaagaraatti bu'anii kan jedhu immoo ammas yaada garaagaraatu jira. Irra caalaan isaa Israa'eliyyaa ta'a. Iddoo kanatti wanti dubbatamu wanta ahlal kitaabii irraa fuudhamedha. Israa'eliyyaa ta'a amma waan keessa galluufis hin qabnu amma wantiin keenya uumaa namaatti gadi ta'ee dhufee amma lafatti khaliifaa ta'uu hin dhufan egaa amma lafatti lafa bu'aniiru miti yookaan immoo gara lafaatti gadi buufamaniiru miti. Sana booda rabbiin maal godhe aadam kun hin gaabbe lamaan jiraayyuu hin gaabbane jechuudha. Rabbiin faallessuu jiraatiif asitti garaagarummaan namaatiif garaagarummaan ibliisaa asitti jechuudha. Ibliis erga jannatarraa gadi buufamee hin gaabbine inni ittuma fufe sana itti fufee rabbiin maal jedhe rabbiin chaalenjii godhe rabbiin qaalaan dirniilee haga guyyaa qiyaamaatti na tursi jedhee nan ajjeesine maaf jennaan ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قرآن جل غير فول في دبان في مرجان بتاع تدفين ما أغويته لأزينن في الأرض ولأغوينهم أجمعين هند جرايون نجلس ربي وجنين challenge challenge قال ربي وجنين سلا كان توبة ربي تدبي وقبو غير بدي برات سينه يجول garuu amma sitti Adam gaabbee Adam maal jedhee hin gaabbee sana booda rabbiin dhiifama gaafate rabbiinis dhiifama godheefii jechuudha. Dhiifama gochuun egaa amma jechuun badiisaa dhiifama yoon sii godhe sin deebisaa hin taane rabbiin badiisaa dhiiseefii jira garuu khilaafaan lafatti buusuun akkuma ta'etti jira jechuudha. Erga dhiifamni godhameef immoo wanta uumamtaniif raawwadhaa jedheen jechuudha. Isa jalqabaatti dhufna egaa. Inni jaa'ilun fil ardi khaliifa. San booda maaliif uumaman jennaan lafa kana jiraachisuudhaaf bakka bu'aa ta'anii lafa kana jiraachisuudhaaf jechuudha. Khilaafaan ta'es amma egaa khilaafaa jechuun dalaguu wanti keessatti riskii ofii barbaadu wanta garaagaraa jechuudha dalagaa dalaguu amma malaayikoonni waan dalaganii kaa waan kasabatanis waan nyaatanis hin qabane. Khilaafaa jechuun hanguu qofa miti of jiraachisuumaaf illee ofii keetii sababa ta'uu qabda. Babba asirratti maal kenne nyaachuudhaaf socho'uu akka qabdu of danda'uu qabda jechuudha. Wanti nu amma lafa irratti dalagaa jirru kun hundi isaayyuu khilaafaadha jechuudha. Khilaafaa kanatti fudhanna. Egaa akkasitti namni akkamitti khaliifaa ta'a kan jedhamu yoo kaasu yoo ilaallu hariiroo rabbii fi namni qabu maalii tokkoffaa irratti. Rabbiin gaafa nama uumu kana nama kanaa waliin hariiroo akkamii qaba? Inni uume sana booda lafatti gad darbatee achumatti dhiise immoo hariiroo wayii qaba. Hariiroo qabaachuun. Hariiroo kana bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa irratti rabbiin jalqabuma irratti dhagahaadha, argaadha, beekaadha, danda'aadha. Akkasumallee aangoo qabeessa rabbi. Hariiroo kana qaba rabbiin kana qaba jechuudha. Sifa kana qaba. Kanaafuu rabbiin maal godhe ilma namaa kana gaafa uume jedhu wanta tokko sila osoo hin dubbatin wanta bira dabarre keessaa wa'allama aadama al-asmaa. Rabbiin erga uumee ka'ee jechuudha. Erga aadamiin uumee ka'ee maal godhe maqaa wantootaa isa barsiise rabbiin. Maqaa wantootaa isa barsiise gaafa jedhu namni uumame kuni wanta tokko qoratee baratee bira gahuu danda'a kan jedhu irraa hubanna jechuudha.
Kanaafuu ilmi namaa kun nama wanta tokko xiinxalee qoratee qo'atee bira gahuu danda'u beekumsa kan qabu irraa hubannaa jechuudha. Sana booda rabbiin malaayikota gaafate miti wantoota kana maqaa jiraanatti maal jedheen sana booda maal jedhan lakki nuti wanta nu barsiifte malee hin beeknu jedhan. Asittuma maal hubanna malaayikonni wanta rabbiin jira beeksise qofa beeku. Kana jechuun wanta rabbiin itti hime qofa beeku jechuudha. Daangaadha jechuudha. Beekumsa hin barbaadanii. Rabbitu barsiisan malee. Akkasii ilmi namaa immoo gaafatee sakatta'ee waa hundayyuu itti gahu amala akkasii qabachuu ilmi namaa immoo. Sana booda egaa akkuma bakka salaatti yeroo deebinu immoo rabbiin beekaa akkuma ta'e aangoo qabeessa akka ta'e dhagaa argaadha danda'aadha. Rabbiinis maal godhe sifa isaa kanarraa namaaf qoode jechuudha rabbiin. Irratee miti. Irratee osoo hin taane rabbiin guutuudha sifti isaa. Yeroo hundayyuu sifti rabbii guutuudha. Kan namaa immoo hir'uudha. Fakkeenyaaf rabbiin ilma namaatiif beekumsa kenne. Beekumsa kenne jedha rabbiin quraanuma keessatti yoo maa uutiitu minal ilmi illaa qaliilaa jedha. Beekumsa irraa waan xiqqoo kennamtanii jedha. Ilmi namaa beekumsa hin kenname malee ofii isaatiif itti hin geenye jechuudha. Rabbitu maal godhe akka inni waa beeku waa qorate waa bira ga'uu dandeettii akkasii kenneef rabbiin. Dandeettii barumsa dandeettii waa beekuu waa tokko bira gahu qoratanii itti gahu dandeettii akkasii kenneef jechuudha. Kun hariiroo rabbii waliin nama akka inni qabu godha kun fakkeenyaaf. Rabbiinis beekaadha ilmi namaas beekaadha. Garuu immoo beekumsi rabbii daangaa hin qabu kan ilmi namaa immoo daangaa qabaa jechuudha. Akkasuma rabbiin aangoo qaba aangoo daangaa hin qabne. Ilmi namaa aangoo qaba. Ilmi namaas aangoo qaba. Daangaadha garuu. Daangaadha fakkeenyaaf makluuqa hunda irratti aangoo qabna nu kan nama hin taane irratti jechuudha. Biqilaa barbaanne yeroo barbaanne itti murree yeroo barbaanne mana ittiin ijaaranne yeroo barbaanne immoo soorata godhanna aangoo irratti qabna jechuudha. Beeylada barbaanne yeroo barbaanne itti gurgurannee yeroo barbaanne itti immoo gorraanee nyaachuu dandeenya. Kun aangoo keenya. Aangoo irratti qabna jechuudha. Daangaadha garuu. Garuu immoo daangaadha aangoon keenya. Akkasuma rabbiin argaadha jennee miti ilma namaatiif ija kenne rabbiin waan inni ittiin argu. Akkasuma rabbiin dhagahaadha jenneerra. Garuu dhageettiin rabbiitiif kan namaa tokko jedhaan jirru ammanuu. Garaagarii garuu rabbiin sifa akkasii namaaf uume jechuudha. Wanta rabbii fi nama hariiroo wal qabsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf khaliifummaan bifa kanaatiin ilaalamuu danda'a jechuudha. Ammas immoo gara eenyutti yeroo dhufne namni fakkeenyaaf rabbiin rahiima miti gara laafaadha rabbiin. Achima maal jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keessatti maal jedhanii irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Nama wantoota lafarra jiran hundaaf iyyuu rahmata godhaa yookaan gara laafaa fi jedhan jechuudha ergama rabbii. Maaliif jennaan rabbiin inni samiidhaa ol jiru suni rahmata isiniif godhaa jedhan. Kanaafuu gara kanaanis illee hariiroo qabna jechuudha rabbii waliin. Rabbiin yeroo khaliifaa taanu kana keessatti waliif garaa laafuu akkuma rabbiin nuuf garaa laafuu waliif garaa laafuu walitti garaa jabaachuu dhabuu kana jechuudha khaliifummaan. Akkasuma adliidhaan yookaan immoo haqummaadhaan walqixxummaadhaan yoo aangoo qabdu nama walqixa ilaaluu adlii lafarra diriirsuu jechuudha yookaan haqummaa lafarra diriirsuu. Rabbiin abbaa haqaati. Akka nuti immoo adlii yookaan haqa lafarra diriirsinu maal nu godhe lafa kana irratti khaliifaa nu godhe yookaan immoo bakka bu'aa nu godhe jechuudha. Kanaafuu hariiroo nuti rabbii waliin qabnu akka kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun hariiroo tokkoffaa isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo rabbiin gaafa aadamii fi hawwaa kana gara lafaatti gadi buusee jedhu jechuudha. Karaa wahyiitiin hariiroon namaa karaa wahyiitiin itti fufuu danda'a jechuudha. Kana jechuun rabbiin wanta tokko wanta namni hojjechuu qabu malaayikaa Jibriilitti himee Jibriil immoo dhufee nabiyyiitti yookaan rasuulatti himuu jechuudha. Kunis hariiroodha jechuudha. Hariiroo rabbii namaa waliin qabu yookaan immoo hariiroon kallattiis immoo jiraata gaafa booddee irratti jiruu fi hariiroo du'aayitiin immoo fakkeenyaaf kallattii rabbii keetii wal quunnamuu gaafa barbaaddu gaafa du'aayii gootu yookaan gaafa rabbiin kadhattu rabbiif gaafa salaattu kun immoo hariiroo kallattiiti jechuudha. Hariiroo kallattii rabbiirraa ajaja fudhachuus kan Muusaa akkasii akka rasuulillee mi'raaj deemanii inni kunis jira. Rabbiin nabiyyoota qofaaf akkuma itti nama beeksuun jechuun hariiroo gaafa jedhamu gaa maa hundumaaf miti gaa aangoon hunda siif kennamne siif hin kennamne gaama aangoo adlii diriirsuu hundaaf kenname maa abbaa qaba miti sanuma hariiroo gaafa jennu walumaa galatti
jenna jedheetanii hariiroon rabbi tokko akkuma ati si beeksisuu jira miti qalbii keessa kaa'u kanas gati jiruu fi hariiroon rabbii wajjin nuti qabaannu kallattiis ta'uu danda'a kan du'aayis yoo ta'e wahayyii makanatti yoo kallattii fal kallattiitu jira wahayyii machuu godhe maasuma hariiroomti rabbii wajjin qaban wahayyii maanika amma wahayyii dhee akkasii jechuun amma gaa erga kana kaafnee gaa gaafi tokko kaa fakkeenyaaf aadamiif hawwaatu jalqaba irratti uumame erga jennee ilmi namaa amma akkas lafarra diriire eessaa yaa'e kun amma fakkeenyaaf addunyaa keenya keessatti nama gara biiliyoona 8 jira miti eessaa dhufe kun rabbi akkuma aadamiin uumetti qofaatti biyya irraa uume moo akkamii kan jedhu ta'uu danda'a jechuudha. Egaa asirratti immoo gaa eenyutu jira shari'aa yeroo aadam turetti yookaan immoo seera jarri hordofan keessaa tokko rabbiin maal godhee hawwaan jechuudha gaafa aadamii wajjin yeroo walitti dhufanii jechuudha ilmoo argatan kana keessatti lakkuu garaa tokko keessatti lakkuu dhiiraaf dhalaa tokko deessi garaa biraa keessatti ammas dhiiraaf dhalaa tokko deessi jechuudha. Sana booda warri garaa tokkoffaa suni wal qaxxaamuraniiti yoo gaa'ila uumu jechuudha. Inni asii inni dhiiraa kuni isii durbaa fuudha inni dhiiraas immoo isii durbaa fuudha jechuudha. Akkasittiin iyyuu ilmi namaa babaay'ataa lafarra guutaa dhufee jechuudha. Amma gaa ilmi namaa kun jira jenneerra uumameera lafarratti argamee jira filannoo qabaa jenneerra. Namni gaa filannoo isaatiin filannoo waan gaarii fi waan filannoo isaatiin wanta hamaatti seena wanta gaariitti seena. Gara maalitti dhufna amma immoo yeroo jalqabaatiif lafarratti badii uumame. Wallajjeessu. Innis ilmaan Aadam gidduutti jechuudha. Ilmaan Nabiyullaahi Aadam gidduutti Haabiliif Qaabil gidduutti jechuudha. Argamee jechuudha. Innis maali jennaan akka Qur'aana keessatti eenyu qurbaana yookaan immoo aarsaa wayii rabbitti dhiyeessanii jechuudha. Lamaan jiraayyuu aarsaa rabbitti dhiyeessanii sana booda فتقبل من أحدهم isa tokkorraa isa ikhlaasa qaburraa rabbiin maal godhe yookaan immoo isa qulqullinaan rabbi qofaaf hojjete rabbiif qofaaf aarsaa dhiyeesse rabbiin irraa qeebaleetiyyuu isa sanarraa immoo irraan qeeballe jechuudha. Sana booda ammas maaltu dhufe galaa amma hisdii dhufte la ammas jechuudha. Akkamitti maal hanqadheennaan iyyuu rabbiin ana dhiisee isarraa taqabbale. Sana booda sin ajjeesa dheen. Ansi isaan jiru jedheen sin ajjeesa mala. Sana booda ammasuma jalqaba yeroo guru jira ammas badiin jalqabaa akkaataa ammatti jirru qurbaana sana dhiyeessan garaagara miti hima. Garaagara. Innamaa yataqabbalu Allaahu minal muttaqiin kan isa tokko sodaa rabbii qabu sodaa rabbii qabaachuu sodaa rabbii dhabuun immoo badii akkan ta'e badii achitti uumameera. Kan biraa immoo maalidha filannoo qabaataniiti. Inni tokko taqwaa kan inni qabaate filannoo isaatiin inni sunis immoo kan inni hin qabaanne filannoo isaatiin jechuudha. Ajjechaatis kan geesse kanuma. Akkasii. Sana booda la'aqtulannaka jedhee in ajjeese jechuudha. Obboleessa isaa kana ajjeese jechuudha. Yeroo sana yeroo jalqabaatiif badiin lafarratti uumame yookaan argame ajjechaadha jechuudha. Obboleessa ofii ajjeese sayyuu ajjechaa keessaayyuu maatii kan maatiiti jechuudha. Filannoo qabutu ammasitti ajjechaa gaafa jedhamu namni kun wallolee fi amma laahuun fedha isaatiin kan inni ajjeefame itti fakkaata maalii fi quraan irraa maal jedha la'in basatta ilayya yadaka taqtulani maa ana bibaasti liaqtula kadhemti amma asirratti sila lamaan isaayyuu ammas doogora ta'a ture sila achitti qurbaanni isaa harkaa fudhamee kahee asitti ati sin ajjeesa gaafa sinaan jettu an deebi gaafa si deebisu maal ta'a jira lamaan keenyayyuu balleessaa irra miti alqaatilu wal maqtuulu hadiisni sun jira miti lamaan jara doogora ta'aniiru asitti garuu inni kuni inni jalqabaa sun inni muttaqiin rabbiin sodaate sun maal jedhe taqwaaman jammayyuu balleessaa jiru balleessaa jiru fedhuma isaatiin waan hin taa'in dalagu jedheetu ajjeefameef jechuudha ajjeefameef soo kana asitti gaa kan nuti jennu aangoodha kunis aangoodha filannoodhas ajjeesuun isaa filannoo isaatiin ilmii rabbiitiin kan jirudha amma gaa dhufne asitti badii bira geenyerra booddee irratti immoo karaa amantaattis waan deemnu jiraata kanaaf asitti goolabna jechuudha yaadi nuti walumaa galatti kan nuti ilaalle maali rabbi jiraachuu isaa akkamitti akka jiru duraaniif erga
uumama makluuqa uumee fi makluuqa booddee akkamitti akka jiru san booddee immoo ilmi namaa akkamitti akka uumamee fi akka filannoo qabu khaliifummaanis maal akka inni ta'e ilaallee jirra. Kana egaa asumatti xumurraa jechuudha kan kana. Amma sagantaa biraas gaaffilee biraa kan qabnu ni jiraata. Sagantaan irraa asumatti xumurraa jechuudha. Daawwattoota keenya kan waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Sagantaan keenya kan irraa asitti xumuramee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.